Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Abduu Tutorial barnoota akkasii qabadhee dhufeen jira. Barnoota daqiiqaa gabaabduu keessatti isinitti agarsiisu akkaataa viidiyoo story TikTok irraa delete itti godhan akkasuma viidiyoo storyidhaa fi profaayilii yeroo jijjiiruu deemnu gara story nu geessa ka jedhu namoota baay'een na gaafataa turtanii karaa salphaan daqiiqaa xiqqoo keessatti isinitti agarsiisa. Story akkamitti delete goona? Story erga gadhiifnee kaanee of jalatti hin arginu waan ta'eef. Kanaafuu story sana yoo ni balleessine jennee eeksituu inni yoo mallattoo kaameeraa sana tu'inne yookaan profaayilii kejeratu inne irra delete nu ta'uu hin danda'u duubatti nu deebisa yookaan immoo yeroo story irratti tugne kaamera irratti tugnu ammallee story biraa gadhiisuudha akkasuma pauzii gochuu hin dandeessaniif jalatti argitanii balleessuu hin dandeessan. Kanaafuu karaa lamaan balleessuu dandeenya jechuudha. TikTok keessanirra mallattoolee lama jiru. Eksiin gubbaan jira, sheeriin ni jira. Tokko sheeriidhaan balleessuu dandeenya. Profaayilii keenya irra yoo tuqne gara story nu geessa. Asirratti hin arginu. Profaayilii irra tuquun gara story keenya nu geessa. Story maxxanfannee jechuudha. Kanaafuu jala gara gubbaatti ol haxoofna iskiriinii keenya viidiyoocha taphachiisaa jechuudha. Story keenya suuraas ta'u yeroo gubbaatti ol haxoofnu haala kanaan namoota view godhan nuuf fida yookaan namoota ilaalan mallattoo delete asirratti arganna. Asirraa delete gochuu dandeenya jechuudha. Jala ol haxaa'uudhaan erga bannee kaane delete goonaa jechuudha. Deleteef kaansinii fida delete goonaa jechuudha. Yoo asirratti isinii ba'uu dide sheerii kana tu'ina mallattoo sheerii tuquudhaan jala kana delete ka jedhu ni jira. Delete kana tuquudhaan story keenya delete gochuu dandeenya jechuudha. Story irratti maxxanfannee delete goone delete cancel delete godha delete this story nu jira. Delete ka jedhu tuquudhaan story irraa delete goona jechuudha. Inni kaan akkamitti profile irra keenya profile yeroo irra kaa'uuf jettan yoo bakka kanarra tuwitan yoo ida'u tuwitan gara story maxxanfachuu isin geessaa isin rakkisaa jira jechuudha. Karaa salphaa ta'een profaayilii irra kaawwachuu dandeessu. Profaayilii irra kaawwachuuf edit profile ka jedhu tuqattu jechuudha. Story maxxansuunis ni danda'ama achi waan ta'eef jechuudha. Ida'uu tuqxanus gara gaalarii isin geessa. Kanaafuu achi rakkachuu dhiifne maal goona? Asirraa edit profaayilii tuqnaa jechuudha. Edit profile ka jedhu kana tuquudhaan change photo ka jedhu asirratti arganna. Story maxxansuuf video achirraa maxxansina. Kanaafuu asirra tuquudhaan change photo ka jedhu kana tuquudhaan gara gaalarii keessanii isin geessa. Gaalarii keessanirraa suuraa profaayilii irra kaawwachuu barbaadan asirra salphaatti irra kaawwachuudhaan story keessa delete gochuu dandeessu. Profaayilii keessanis irraa jijjiirrachuu dandeessu. Akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Gaaffii qabaannaan koomentii jala naaf kaa'aa. Turtii gaarii.